Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oomoo keessaa tokko ka ta'an jiraataan aanaa Hamar obbo Imbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaan duraan gahaa jira jedhu. Beelladoonni hin jiru. Walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre. Hangi tokko dhumaniiru. 15 qofatu nu hafe. Isaanis haala yaaddessaa irra jiru. Beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu. Nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru. Nyaatanii bishaan yoo dhugan qofa kan jiraachuu danda'an. Godina Oomoo Kibbaa keessaa horsiisee bulaan 46 ol jiraachuu isaanii ka tuqan itti gaafatamaan horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamuu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiise xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabuu akka ta'e ibsaniiru. Storage gambitanaal kasabashi balay leeze michili beel ማለት ነው. Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa sattaanus sirriitti qophaa'uu fi proposaalii nu federaalaa fi ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofne waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha. Godina Oomoo Kibbaa keessaa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 337 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n ka dubbise itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa godina Oomoo Kibbaa obbo Baankeessumee ibsaniiru. Sababaa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonniif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababaadhuma kanaaf dhibee kanaan wal qabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababaa hongeen namni du'e hin jiru jedhu. ከእናቶች ጋር የሚያያዝ ነገሮች ከህፃናት ጋር የሚያያዝ ነገሮች እጅግ በጣም እንትኖች ani wal qabatanii turan keessuma waaltaalee eegumsa fayyaa keessa ciisanii wallaanamaa turan amma ammaatti du'i galmeeffame hin jiru. Haa ta'u malee meedikaal daayirektariin hospitaala Jinkaa Dr. Tasfaayesus Tafarraa sababaa hongee kanaan namni beela'ee du'e hin jiru jechuun hin danda'amu yoo jedhan kan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii horsiisee bulaa mirkaneessan ragaa dhiyeessuun mormaniiru. Hanqina nyaataatiin ji'a ji'aan giddugaleessaan daa'imman 40 ol ta'an hospitaalicha ciisanii kan wal'aanaman ta'uu ka tuqan Dr. Tasfaayesus kan lubbuun isaa darballee jiraachuu dubbatu. ምግብ ማጣት መራብና በምግብ እጥረት በሽታ መጠቃት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንተ በምግብ እጥረት ዳምዋል የሚባለው nyaata dhabuudhaan beela'uu fi hanqina nyaataan miidhamuun adda adda. Namni tokko sababa hanqina nyaataatiin dhukkubsatee yommuu jedhamu yeroo dheeraadhaaf nyaata ittuu hin argatin waan tureef jecha qaamni namaa akkaan muuqqatu sun ilaalamee hanqinni nyaataa isa mudateera jechuu ni danda'ama. Namoonni beelaan du'an yookiin hanqina nyaataatiin miidhamanii wal'aansaaf dhufan hin jiran jechuun hin danda'amu. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa hongee walitti aansee mudatee beela dhaqqabsiiseen beeladaaleen 70 ol ta'an du'uu mirkaneessanii deeggarsa qaama gargaarsa hatattamaa kennaniillee gaafataniiru. Horsiisee bulaa dabalatee naannoo sanaa lammiiwwan miliyoona 3 ta'an gargaarsi nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.